irreessa caalaa Saawuz Sudaanitti du'e eenyu ajjeese akkamitti du'e kan Laggasaa Wagii seenaan dubbatame kan irreessaa caalaa maaf dhokatame kan Bantii Nagaasaa dhokatame kan Laggasaa Wagii maaf dubbatame gabaabseen isinii tuquu barbaada. Gootonni ijoollee Wallaggaa kan dirree qabsootti dhuman Rabbi jennataan isaan haqananiisu warra akka Baatii Nagaasaa fa'a yeroo hedduu irra deddeebi'ee isinii himaan ture maqaa isaanii lakkaa'een fixu isaan maa dagataman Laggasaa Wagii homaa faarfame hayyee dirree dhiyaatti du'e irreessaa caalaas maa dagatame xiqqoo ishiin isinii tuqee bakka sababa hunda jirutti isinii hima. Laggasaa Wagii itti himamee bakka kana jijjiirradhaa jedhamee didaniitu Daawud Ibsaa fi Dhugaasaa bakka koo akka waraanni mootummaa marsee dha'u godhamee marfamee lolee waan du'eef isa goota godhanii isaan har'a daldalataa nagadataa jiranii jecha ijoolleen Oromoo quba qabaadha. Yeroo biraa bal'inaan keessa isinii hima haalli du'a isaatii ajaja Dhugaasaa bakka koo fi Daawud Ibsaatiin waraanni mootummaa yookaan waraanni Ihaadig marfamee yeroo sadii dhiisanii mishoo irratti dirqiidha rukutamuun dhukaasnitti banamee ofirratti lola keessatti gootummaa waan du'eef Laggasaa Wagii umurii guutuu seenaan isa yaadatti garuu kana jeesisee obboleessa isaati ajajaa isaati hooggana isaati ni gaddina nu dhukkuba. Irreessaa caalaa maaliif kan saa'oo dubbatamuu ture dhabe wal bira jiranii irreessaa caalaa akkamitti du'e Eertiraarraa ajajni kenname nama ebelu nama Tasfaayee Baayyuu jedhamu nama Ibsoo ajjeesi jedhameetitti kenname ijoollee Eertiraa waliin waraqaan itti kenname irreessaa caalaa Tasfaayee Baayyuu Somaaliyaatti beeka nama Tasfaayee Baayyuu jedhamu nama Amaaraati maqaa ulfootiin achi jira ajjeesaa jedhaniiti Eertiraa lamaa fi Konoreel irreessaa caalaatti ajajni kenname Eertiraarraa bobba'an yeroo dirree waraanaa ga'an Tasfaayee Baayyuu fi irreessaa caalaa wal argan hay Tasfaayee Baayyuu siiyedha ani Amaara biraati ajjeesi jedhanii maqaa keenatti kennanii jedhee walitti marmanii Tasfaayee Baayyuu Rabbi du'a jalaa oolche. Tasfaayee Baayyuu bilbilee Konoreel irreessaa caalaa gala Dhugaasaa bakka kootti dubbate Tasfaayee Baayyuu ati ajjeesi jette ani Somaaliyaatti wal beeka qabsaa Oromooti akkamittiin ajaja du'aa natti kennite jedhee gaafate jennaan anis akka gabaasaan natti kennametti jedhee Daawud Ibsaa. Tasfaayee Baayyuu dubbisee afaan isaatiin maal akkamitti akkana goota jennaan aboo nama takkas naan jedhe dhiifamaa jedhe ilmaan Oromoo haalli gootonni keenyatti dhumatan bifa kana sababa kanaarraa kan ka'e Konoreel irreessaa caalaa koottu ni deemta jedhamee dirree xiyyaara Saawuzitti abookkootti waamamee rukutame eenyuun rukutama warra Daawud Ibsaa Eertiraarraa xiyyaara sanaan ergeen rukutamee du'ee jechaadha. Isa waan ofii isaaniiti ajjeesaniif seenaa irreessaa caalaa awwaalamee hafe. Laggasaa Wagii immoo waan marsisiisanii inni lolee du'eef waan namni arge waan ta'eef isa gootummaa faarsanii kan irreessaa caalaa immoo dhoksanii jechaadha. Tasfaayee Baayyuu yeroo ammaa kanatti Awustiraaliyaa jira. Akka inni itti achiin bahettis xiyyaara gargaarsa Reed Kiroosii achi geessu Saawuz Sudaan geessite waliin dhufee Naayiroobiitti bu'ee jechaadha. Naayiroobiitti waliin turre. Somaaliyaattis waliin turre. Gaafa nani qabsoo irraa ba'u namni na jiraachise isaa fi Gammachuu Jufaar Sisaay fi Ibsaa Naga'oo har'a tika isaanii ta'ee jirutu biyya Ameerikaa fi biyya Kanaadaarraa nu gargaaree nu jiraachisaa ture. Seenaan isaan hin dagatu. Uummata Harargee fi uummata Arsiis akkasumatti seenaan isaan hin dagatu. Rabbi na fattane maalan balleessee yaa Rabbi maa kana hundaan naa geessee maali badiin kiyya jedhee yeroon obboleeyyan kiyya waliin taa'ee haasa'u kan sheekotaan waliin haasa'u Rabbi si fattanaa jira obsi keessaa baatanaan jechaa turan. Ofirratti abdadhee Rabbi kiyya irratti abdadhee obsaan beela'us dheebodhus qabeenyas narratti fixanii nas tumanii obsa qormaata Rabbi naa kenne sana obsaan keessaa bahee har'a seenaa jaallanii
ekeraa jaallanii ta'ee isinitti haasawaan jira. Ammanuman isinii tuqa. Kanaaf kana sheer godha. Bakka gara waa'ee Wallaggaa fi Shawaa. Maaliif yeroo Wallaggaa yeroo hedduu ijoollee Wallaggaatti xiyyeeffanna? Seenaa jira. Maaliif Amboo dubbanna? Seenaa jira. Amboo ambaa turte. Ambaa Finfinnee irraa Tuulamni buqqa'e. Ganda 5 Tulluu Diimtuu qubate. Warri kaan Wallagga bu'e. Bishaan Gibee irra loon tifkataa turan. Otoo isaan bishaan Gibee irra tifkataa turanii warri Maa'oo Seetuungi jedhamu gosti jedhamu dhufee seene. Akkuma karaa Goojjamiin Amaarri amma bakka dhufee hin beekne ijoollee Agaaw uummata Agaaw wal fuudhee horee nutu Amaara jedhee har'a nutu sanyii Minilik jedhee akka nutti dhaadataa jiruu fi lafa nutti dhiitaa jiru kana karaa Wallaggaas ijoollee uummata Tuulamarraa buqqa'ee Wallagga bishaan Gibee irra loon isaa tifkatu warri Maa'oo Seetuungi jedhamu kun dhufee itti makame. Yeroo kana Oromoon aadaa fi duudhaa qabdi. Nama gosa hin beekne lagadhaa jettee warra laguu jettee ofirraa baaste kophaa keesse. Amboo amma Amboo jedhamtu ambaa warra jedhamu sanarraayyuu mootummoonni gabroonfataa ambaa jedhanii Amboo jecha jettutti jijjiiranii jechaadha. Laguu warra jedhee Oromoon ofirraa lagatte achi baafte warra gosa hin qabne kana warra akkuma warra har'a nuti Amaara jedhee nuu mormuu kanatti dhufe isaanis achitti dhufanii Oromoon ofirraa lagattee kophaatti keessee jechaadha. Warri kun seenaan isaanii maali? Akka akaakayyuun koo naa himetti, akka akaakayyuun koo naa dhaametti. Ijoollee Wallaggaa Finfinnee irraa qubattee buqqaatee akkuma Baaleetti baqatan, akkuma Boorana keessatti baqatan, hiddii lolaa qubatani, wal dhalani Booranaa fi Arsii waliin ilmaan Oromooti. Isaan sunis achiin baqatanii Wallagga otoo jiranii warri dhufte kun warri Maa'oo Seetuungi jedhamu kun Oromoo fuudhee irraa hore. Anaa xiqqaa akaakayyuun koo akkana jedhee sirba. Ijoolleen loon tiksitus akkana jettee sirbiti. Uleen ulee si malaa tabbarran dhaabbatinii oolee bulee si gana Wallaggan jaalatinii nuun jedhan. Akaakaa kiyya maalii Wallaggisoo afaan Oromoo dubbata maaf akkana jettaan jedheen jennaan warri kun warra gosa hin qabne bakka biraati warra dhufe lagarra dhufaniitu Oromoo Finfinnee irraa buqqaatee achi qubattee wal makanii walirraa fuudhanii gootummaan isaanii Goojjam dhaqanii dubartii Goojjam fuudhanii irraa dhadhaluu qofaadha. Kanaafi sirba kana akaakileen keenyallee itti sirbaa. Maal jedhan ammas ibiddaa fi Wallagga bobaa jalan kaawwatanii jedhan ijoollee Wallaggaa baradhaa seenaa keessan of duuba deebi'aati. Maaliif jennaan ibiddi si guba way bobaa jala kaawwattaan keewwattu. Wallaggis akkasii warri amma Wallagga jedhanii maqaa Wallaggaatiin Oromoo Wallagga qubattee Oromoo Wallagga irraa dhalatte kana maqaa Wallaggaa fudhatanii akkuma warra Makuulloo jedhan kun akkuma warra manuti sanyii Minilik jennu kun karaa hundaan fi Wallo seenanii waggaa 500 lolanii Wallo gabroonfatanii Amaara nuti jedhanii namuma keenya obboleessuma keenya Amaara godhanii deebisanii wal dudulchisaa turan kun caasaa Minilik diriirfate jechaadha. Kanaaf ijoollee Wallaggaa murni gabaabaan Goojjam ce'ee Goojjamii dubartii fidee irraa fuudhe Oromoo achi qubatte irraa fuudhee dhale Oromoo wal makamee Minilik nama Bakakkoo jedhamu seenaarra ni jira. Waroonni seenaa beektan kana jala bu'aa ijoollee keenya nu barsiisa. Dhugaasaa Bakakkoo akaakayyuu dhugaasaa Bakakkooti jechaadha. Dhugaasaa Bakakkoo maqaa akaakayyuu isaatii fudhate. Bakakkaan akaakayyuu dhugaasaa Bakakkooti. Kan Minilik ijaare, kan Oromoo Wallaggaa fixe, kan Oromoo Finfinnee irraa baqattee Wallagga seense fixe. Warri kun fuudheet horeet mishiinii qees guddinaa tumsaatiin gaafa biyya seenu warra baratanii jechaadha. Maal jedhan waan ragaa qabatamaa. Nuti ijoollee Wallaggaa Oromoo qulqulluun nuyi akka isaan barsiisanitti jechaadha. Shawaan gaallaadha.
Hararge qottuudha. Oromoon biraan jirtu jedhan. Jimma Abbaa Jifaar gootichi Abbaa Jifaar Minilik isaaf sagade malee Abbaan Jifaar Minilikiif hin saganne. Abbaan Jifaar Minilikuu sagachiisee bulche malee otoo daangaa isaan tuksiisin otoo saba isaan tuksiisin ammarraatti jimmi kabajamee jiraata jechaadha. Bakki itti qabsoon Oromoo jallatte bakka sana. Dhugaasaa bakakkoo maqaa bakakkaa fudhateetu gocha asiin warri Minilik nurratti gochaa jiran asiin Walloo keessatti nurratti ijaaranii uummata Oromoo fixaa jiran karaa Wallaggaallee maqaa uummata Wallaggaatiin nu ficcisiisaa wal nu ficcisiisaa jiran. Nuti ijoolleen Amboo wal beekna. Ilma Wallaggatti dhalate yoo hiriyaa taane yoo amma feene wal jaalanne yeroo nama Wallaggaa tokko arge fiigeen nu biraa deema. Isin gaallaadha nuti Oromoodhaa jedha. Dhugaan jirtu kana ijoolleen Tuulamaallee kana beeka. Ijoolleen Wallaggaallee kana beeka. Of qulqulleessa warra isin keessatti dhalate warra Leencoo Lataa warra Daawud Ibsaa gosa kana gosa Maa'oo Seetuungi jedhamu kana kan Dr. Mararaa Guddinaa Soostuu Sillaasee jedhee irratti barreessee jechaadha. Yeroo hedduu kan inni isinii himu kitaaba Dr. Mararaa Guddinaa Soostuu Sillaasee kan jedhuu fi የግድ ኦሮሞ ለመሆን መጽሐፍ ቅዱስ ወይንም ባቢል መሸከም አለብን እንዴ ጀዴ ኪታበ ሳረቲ ዶክተር መረራ ጉዲና መጠንሴ በርባድ ያ ኢልማን ኦሮሞ ዲኒ ጎጀም ኬሰን ቁበኔ ኩሎ ጀዴ ጅማ ኬሰን ቁበኔ አርሲ ኬሰን ቁበኔ ወራም አርሲ ኬሳ መቃ አርሲቲን ኦሮሞ አዳ አርሲ በረቴ ጅማ አረብሱ ወራ ወጋዲ ባንዱራ ዱፌ አርባጉጉ ቁበቴ warri Hararge keessa maqaa Harargeetiin kutaa biraa arrabsu warra waggaa dhibbaan dura dhufee galamsoo fi gaara mul'ate qubate warri Jimma keessa Oromoo arrabsuu fi jijjiirama kana jibbu warra Abbaan Jifaar bitee achitti gabroonfataa ture jechaadha. Warra bitamee warra Minilik Hararge keessa bitee Jimma Abbaa Jifaaritti gurgure, Wallagga keessa bitee Jimma Abbaa Jifaaritti gurgure, Shawaa keessa bitee Jimma Abbaa Jifaaritti gurgure. Warri nu rakkisaa jiru warra kana warra alaa dhufe akkuma warra Minilik warra loqoda maqaa isaanii hin qabne warra aadaa mataa isaanii hin qabne warra amantii mataa isaanii hin qabne warra gosa hin qabne warra tokkummaatti amanu. Abbaan isaanii tokkummaa kana keessatti dhokatanii nu nyaataa turan. Gandummaan eessaa dhufte? Adda bilisummaa Oromoo keessaa gabbaate. Kutaa 11 Wallaggaa kaasii amma bahaatti Jimmaa kaasii amma Goojamitti Oromoon tokko. Beenshaangul yookaan Anyuwaaq afaan isaanii loqonni isaanii lammaffaan Oromoo. Goojam Agaaw afaan isaanii lammaffaan Oromoo. Maqelee keessa Raayyaa Qobboo akka jirutti Oromoo. Tigraay keessa akka jirutti Oromoo. Guraagee keessa Jimma keessa akka jirutti Oromoo. Kana hunda otoo beeknu akka waan nuti wallaallee wof zarraash nuun jetti Amaarri jechaadha. Warri kun warra Minilikii fi warri Leencoo Lataa warra walitti hidhate. Dhugaasaa bakakkoo maqaa bakakkaa abbaa isaatii sana kan Minilik kaleessa ittiin Oromoo Wallagga qubatte sana ficcisiise qabatee har'a waan inni Oromoo fixee ficcisiisaa jiruuf የተደበቀ ምስጢር ይቺ ነች። የነ ሌንጮ ለታና የነ ዱጋሳ በከኮ ምስጢር አስፈላጊ ከሆነ በአማርኛም መናገር ይቻላል። ከናፉ መን ኦሮሞ ቄሮን ሴና በረዳ ኪታበ ዱቢሳ ጫቃሳ መንጉዶ ጋፈዳ አና ቆፋሚት har'a yoonani maqaa koo biyya kootti ittiin beekamu yoonani gabbaasee dubbadhe suuraan koolleen jijjiiramne warri nani qondaalummaa dargii baradhe na beekanii warri bakka adda addaatti ijaaramee jiran na beekan. Kanaaf seenaa Wallaggaa feenaan Tuulamaa kan Amboo high schoolitti yoo wallolle laqamtee fi baasa dhiisiyaaboo makiinaa gimbii fi laqamte deemu nuyi xixiqqoo laga qilee bakka jedhamu laga keessa goda keessa makiinaan deemu futtisa filaa dhaddeetiin makiinaa sana keessatti filaa dhaddeetiin tokkos ni dha'a turre mana barnootaadha yoo Ambootti wal bulle galleetu jechaadha. Waan isaan beeknuuf waan abbootiin keenya nu dhaamaa jiraniif. Kanaaf warri sun warri Maa'oo Seetuungu kun warra dubartii Goojam fuudhe
warra oromoota baqatanii achi jiran sana fuudhee soddummaadhaan amantiidhaan nu hidhanii nu sakaalanii wal nu ficcisiisaa warri ture icciitiin jirtu kana seenaa qofa miti dhaamsa abbootii keenyaa dhaamsa akaakilee keenyaati. Ani Bantii Fufaa Gammachuu Baatiiti. Baatiin nama gaafa xaaliyaanii lole seenaa akkaataatti xaaliyaan gale akkaataatti xaaliyaan cabe akkaataatti mishiinariin biyya sana seene akaakayyuun koo naa hime. Irra laalinaa Dr. Angaasaa Ibrahim waan inni yeroo hedduu mishiinarii ilmaan mishiinarii jedhee dubbatuuf ijoollee Wallaggaa irra laalinaa summii isin keessatti awwaalamee ilmaan Oromootti hin dhumatantu jira. Mishiinariin sun kan seeneet Qees Guddinaa Tumsaadhaani. Qees Guddinaa Tumsaa nama Taaddasaa Birruu nyaachise. Nama Taaddasaa Birruu qabsiise. Nama qabsoo Oromoo akka uummanni Oromoo wal fixu godhe. Kaan goota godhaniit, kaan goobanaa godhaniit wal dhoofsisaa turan. Dhugaan jirtu kan. Beekadhaa ijoollee Wallaggaa gabbaatanii jira dubbachuu dandeessan gootonni kaleessaa warri Dirree Bahaa waliin turre. Warri Baatii Nagaasaa faa isin biraa du'e. Warri Kormee Toraa faa isin biraa du'e. Warri Abdii Boruu faa isin biraa du'e. Warri Abbaa Magaal faa isin biraa du'e. Ni beektanii isinii lakkaa hin fixu. Akkatti Baatiin ilma Dambidooloo ta'ee ilma Laqamtee ta'ee Baatii Nagaasaa lola seenee akkatti inni marfamee du'e. Ni beektanii jaallan kiyya ijoollee Wallaggaa. Wallagga jimbisan qabu. Seenaan jirtu seenaan dhugaa kana. Jaalattanis wal makamne irraa waan nuti federaalizimii deeggarree Dr. Abiyyii fi obbo Lammaa Magarsaa cabsanii diina keessaa baanaan cinaa dhaabbannee obboleeyyan keenya lamaan irratti dhumnee banna malee jijjiiramni keenya duubatti hin deebi'u jennee nuti keessa alaan wal ijaarreef icciitiin jiru waan jiruuf waggaa 150 wal fuunee waan wal keessa jirruuf wal dhabamsiisu wal dhabamsiisuu fi wal balleessuu waan hin dandeenyeef federaalizimiin nu murteessaadha. Afaan keenya afaan federaalaa ta'uu qaba waan ni jenneefis mistiriin jirtu icciitiin jirtu dhugaan jirtu kanarratti aktiivistoonni keenya dalagaa waa tokko yeroo dubbattan waan irra dhaabbattanii dubbattan beeka kitaaba dubbisaa qeerroof qarreen ilmaan qubee dhaloonni qubee ilmaan goototaa ilmaan abbaa gadaa kanan isin barsiisa kan akkasitti quba qabaadha. Amboo fi Wallaggi ambaa fi Wallagaa jecha jedhurraa Wallaggi kenname ambaa Oromoodhaa kan jedhurraa Amboo kenname Ambootti Ambooyyuu Amboomayyuu Haile Sillaaseen aanuu nan jira awaaja inni baase Amboo Hagareyyootti haa jijjiiramtu jedhe yoon sobe ijoolleen Amboo ijoolleen Tuulamaa as keessa jirtu naa barreessuu dandeessan. Amboo Agareeyyoot jennaan Agareeyyootii keessatti Finfinnee Ayitoobisiin yeroo Amboo deemu Agareeyyoot jettee yeroo wayyaalaa yaamtu uummanni Amboo dhaabbateetu malaala. Amboo jennaan biyya isaaniiti ambaatu Ambootti jijjiirame sanaan deebisanii Addis Ababa Amboo Finfinnee Addis Ababa Amboo jedhanii taapeellaa irratti barreessanii jechaadha baasa irratti. Ilmaan Shawaa, ilmaan Tuulamaa, ilmaan Wallaggaa, ilmaan Oromoo dhugaan jirtu kana hayyoonni qeerroon Oromoo kan Wallaggaas kan Shawaas seenaa kana gad of duuba deebi'aatii ilaala. Of duuba deebi'aatii dubbisa. Ani gosa tokkoof dubbadhee amantii tokko jibbee miti. Ani waaqeffataan hin dhaladhe ilma abbaa gadaati ilma Tuulamaati. Amantii Islaamaas jaaladheen amaneen itti gammadeen 1991 Dirree Dawaatti Laga Harree ilmaan Bakirii Saphaloo na islaamsanii ashaadaa na qabsiisanii na eebbisanii addi kee adda leencaa ta'u jedhanii dhiigarra na tarkaanfachiisanii dirree seene. Rabbuu waan na eegeef du'aa'ii sheekota sanaati amma har'aatti. Kanaaf obboleeyyan kiyya dhugaan jirtu kana ilmaan Tuulamaa fi ilmaan Wallaggaa kana taa'ati mari'adhaa qeerroon dhiisaa waa'ee manguddoo dhiisaa waa'ee hayyuu dhiisaa waa'ee piroofeesaraa. Piroofeesarummaan biizinesa taate hayyummaan biizinesa taate manguddummaan biizinesa taate kutaan biizinesa taate gandummaan
gandaan nun qoodiinaa warri jettan qeerroon icciitii jiru isin hin beektanii gandummaan ilmaan maa oseetung murna Leencoo Lataa Soostuu Sillaasee irraa ka'ee dhaabicha keessatti isaan wal ijaaranii kutaaleen biraa gosti biraa akka gosa isaa beeku akka ganda isaa beeku akka naannoo isaa beeku hin hayyamanii jechaadha. Tokko jedhee gandummaan kan eegalee adda bilisummaa Oromoo keessa dandeettii waan qabaniif waan hin qabneef ijoollee Harargee gandaan ijaaranii Atoomsaa Kumsaa jalatti Araarsoo Biqilaa jalatti namni ajaja kennu Dhugaasaa Bakakkooti namni raawwachiisu Atoomsaa Kumsaa Araarsoo Biqilaa Bultuun Biyyoo Rooraa Sabbaa Goobaa hoogganoonni Harargee miseensa Shanee Gumii gara nama 13 moo 14 gaafa gaara keessa turre. Arsii nama 3 qofa. Shanan jedhee waan inni ani qabsoo gochaa tureef nama 5. Eenyu fa'i? Leencoo Lataa, Daawud Ibsaa, Dhugaasaa Bakakkoo, Abbaa Caalaa Lataa, eenyu Galaasaa Dilbooti. Galaasaa Dilboo mirga muree murteessuu dhiisaatii mirga dubbachuu hin qabu. Karaa danda'ameen nama ajjeechaan irratti dalagamaa ture itti raawwatamaa ture nama haqaa rabbitu eega har'allee jiraatee waan isaan irratti gochaa turan sana akkaataa isaan ilmaan Oromoo ficcisiisaa turan sana har'a taa'ee gurra isaatii yoo Galaasaa Dilboo dhaggeeffataa jira. Waan dhugaa waan jirtu. Kanaaf ijoolleen Tuulamaa fi ijoolleen Wallaggaa kana baradhaa hamtuutti nan fudhatinaa warri akkasitti dhalatan warra diinaa warra isaan bobbaasaa jiru warra isaan sobaa jiru warra akka Daawud Ibsaa Leencoo Lataa mootummaan of jalatti qabatee ilmaan keenya dhumatuun qabdu jedhaati hiriira bayaa warri akkamaan seeraanuu dhiyaachuu qaba jedha ijoolleen keenya mana hidhaati bahuu qabdi jedha warra harka kennate harka fuudha warra didemmoo mootummaan karaa danda'een dandeessaa fi beekumtii qabuun tarkaanfii barbaachisaa oo'ituu irratti fudhachuun murteessaadha. Qeerroo fi qarreen keenyas kan irratti dalagaa har'aaf asuma irrattan isinii dhaaba isiniin tuttuqa ijoolleen Wallaggaa ijoolleen Tuulamaa yoo natti mufattan yoo natti dallantanis ani lubbuu kiyya isinii jedheen kenne yoo isin na jibbitan rabbi nan jibbu yoo isin na jibbitan Oromoon dhugaa fedhuu fi uummanni Itoophiyaa nagaa fedhu nan jibbu yoon balleesse dhiifama naa godhaa bira anillee warra natti mufatellee warra na arrabsaa jirullee nama tokkotti hammeenya tokkon qabu hunda saayuu akka hojii isaatiitti rabbi haa kennuufi jecha har'aaf asuma irrattan dhaaba yeroo hunda suutuma suuta jedheen isinii hima. Kanaaf akkasitti quba qabaadhaa naa jiraadhaa fayyaa ta'a guyyaa jimaataa guyyaa gaarii halkan jimaataa soo ta'e warra halkan ta'e halkan jimaataa gaarii amma yeroo biraatii walitti deebinutti bakka jirrutti karaa danda'ameen dhaamsa waliyya dabarsinaa wal barsiifannaa seenaa wal quba qabsiifnaa dhaloonni qubee kitaabolee gullallee YouTube seenaa fudhadhaa Dr. Mararaa Guddinaa kitaaba inni barreesse barbaadaa dubbisaa manguddoota dhugaa qoradhaa haasofsiisaa qabsaa'ota akka kootii warra biyya alaa keessa jiranis seenaa qabsoos warri barbaachuu barbaadan karaa jaalatamaa fi kabajamaa obbo Jaala Kiyya Mustafaa Jaarraatiin inni na daran beeka ani kan narratti ga'ee fi kanan ijaan argeen dubbataa jira inni immoo dameetikaa hooggana dameetikaa keessa waan tureef dookimantii adda bilisummaa Oromoo keessa jiru biyyattii keessa maqaa ibsootiin maqaa diinaatiin warra humni risaa fi abbaa torbee ficcisiise harka isaa irratti waan argamuuf waan seenaa qabsoo Oromoo fi waan Dhugaasaa Bakakkoo fi Daawud Ibsaa Abbaa Caalaa Lataa nu godhan inni dookimantii guutuu ana daran beeka kan isa daran beekus kan biraa meeqatu jira isarraas baradhaa jaalatamaa fi kabajamaa Baalee Roobee haalli inni itti deemaa jiru haala nama gammachiisaadha. Dr. Angaasaa aktiivistoonni keenya hundi keessan qeerroo fi qarreen maqaa keessan yoon dha'uu baadhee narran laalinaa isin hin beeku garuu immoo halkan guutuu isin jala deemaan bula. Assalamu alaikum viva qeerroo jechaan jira haalli isinitti jirtan haala boonsaa haala nama gammachiisaadha yoo akkanatti wal ijaarree wal qabne diina keenya hudduudhaan buqqisnee kan Amaararraa dhalates ati Amaararraa dhalattee federaalizimii waliin jiraanna
kan Oromoo irraa Guraagee irra dhalates ati Guraagee irra dhalattee federaalizimii waliin jiraanna jennee diina Oromoo qofaa miti diina guutuu Itoophiyaa keessaa buqqisnee Itoophiyaa dagaagde Itoophiyaa misoomte qawween lafa kaa'amee gammoojjii Oromiyaa misoomatti akka naannessinu Rabbillee nu waliin jira Waaqnillee nu waliin jira Allahinillee nu waliin jira amantiin hundaadhaan warri Rabbi kadhatan nageenya kadhatan Rabbi akka nu waliin jiru fatanaa keessa na dabarsee fatanaa Rabbi keessa na dabarse sinii tuttuqeera qorannoo Rabbi natti kenne obsaa fi murannoon keessa ba'ee har'as ga'ee sin fuuldura taa'ee kana dhaammachuu kootiif galanni guddaan Rabbi kiyya haa ga'u ilmaan Oromoo keessumaayyuu arfan qalloo sokkoo fi mandoo warra waraana keessa tures ta'ee uummata baadiyyaa warra gosa kanarraa dhalate kabajaa fi jaalatamaa uummata Sumaalee fi pirezidaantii Hussein Aidid kan ana tokkichaa xiyyaara ergee udur daangaarra na fuursisee akkan dhufee jiraadhee har'a dhugaa kana dubbadhu na godhee uummanni Sumaaliyaas na waliin hidhatee hidhachiisee na cinaa dhaabbatee narraa faccisaa ture Keenyaattis mootummaan keenya hanga sadarkaa telefoona koo saatalaayitiitii bakka rakkoon si mudatteetti filaasha nuu godhi jechuudhaan boonee kabajee na jiraachise mootummoota ollaa keenyaa maraaf galanni kiyya dachaadhaan Rabbi biyya isaanii nagaa haa godhu saba isaanii waan nu mudate waan saba keenya saba mudate saba isaanii mudatiin jedhaatii du'aa godhaa fi asuma irratti naaba assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu nagaatti na oolaa sheer na godhaa